السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه قاعدين أستاذ. أيه نجيتو. سيدا قاعد تبوف. أنت لو تسوي الدنيا. ها؟ أنا لو تسوي الدنيا يعني هذا منافوتي. أنت لو جول ابني مو هذا منافع وتيجي جول ابني. يا هذا منافع. أيه وايد مجال جاهز فوق النهاية قد أسري هذا الثاني. قاعد أقول لك أن الإيش هنا جت. أيه قاعد أقول لك أنا مم بينهم تدين كنا تدين ما هو كم يجوا. مرة ولا بدن. أنا كنت أقول لك بويا شو يجي جن أنا شو ما نتأذي إني مهم إني ما ناسو في الدقة دي فتى ما في الدقة أسو الدقة دي فتى نديني ما لا سويته قدي فتة. أنا كنت أقول لك بويا عشان جينا إيه نتأ جو نام براسي نام في الدقة دي نما براسي ناسوفته مال قال كيفت. إذا تينا كنا في الدقة دي ها؟ يا كارت تجنا جنتك كنا بودي في تيفور باجا के वचु जमाते मान कलर एल्कना निम्बुल्ले के तैसे दी हां ये اوكي ديرا براجة نجنتي كذا جيجت ايه كنا تاتي سيغا ديسا يتن اما نقول لك سيني جيجي قال لي نقول لك سيسن جت كسي माते शिफ्टे माते के तेरे वाला तो बता दे इसान जरे माते के तेरे वाले जन्ना माते सिंबो अच्छे मत बोल कर दिशा वाले तो बच्चों जरूर दिलाने में फिर मार ايه जन्ना ने एक माते के तेरे हैं नमाज़ दी बच्चों तेरी यार हम के रतन का सही तक बोलते वो लिखा नहीं जरे غورستات हैं غورستات ايزي gorsa kala se fidde dira be afa pariwa ke watti kala manne ha kala kana matanan lenda wala sidi jere غسدي سيتن دوبا مال غافا تشوفيتره isini moga fadal ligana isi amma غاچما فيتا داري انا مال غودره اما مال جنره مال غودره angkana ga fata diling kunara sidi ma dilis no jette to yonga dindine يونغ دين ديفني دي نرتو دي ماي بدي سي بدي سي تو करते تيجي رسي करते دي ربرا دو بسو جرا مره اتيو مانغون اسين ولي غلا يو ليغل تا ولي غلتن نرا گفدو يو ولي غل تا ولي غلتن يو ليغل لگا كوما करते بيتن گوتنگا اكس تمال بينره السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه أنا غير تميم. طيب الحمد لله. أيوه. قافين كيس مال سني فكرت أجازة تاني. ايه دائما قرأت أرجع جاءت قص لمس مشتفى بود الديو نزعة
bareeda jiraanaan jaa ji'a afuraffallee akkasumatti ji'a shanaffaa fixee jaaffaa hogguu dhaqee jedhu nama lamaan laalaan kan qarqaartuu fi doktoritti jechuudha. Awwala kan naa laalte kan qarqaartu sani naa laaltee xiqqoo na dhukkuballee garaa kan keessatti naa laaltee daa'imni mucaadha moo intala jedhu gaafadha hin beeku doktora gaafadhu naan jette. Amma doktora gaafadhu inni si yaalaa turan jette kootu naa laalii daa'ima kiyyaa dhiira moo dubara jedhee gaafatteef. Oguu gaafachiisu amma namittiin daa'ima gulaaltu ni rifatte doktorittiin jechuudha. Siin kana laallee jetteetini ni rifatte daa'imti kee mucamoo maaliif jedhee amma anis ga'a jedhee gidduma kanatti daa'ima kana mara deebitee laaltee olaantu daa'imni sirrii hin jiru rakkoo qaba daa'imni namitti rifatte bakka kan namitti maal taraddaa bisanii irratti jechuudha. Bakka namitti loltiini achi booddee natti illee himuu diddee achi booda amma waan rabbiin naaf kenne itti shakkaraa maalidha jedhee gaafadhe jennaan daa'imni kee rakkoo qaba mataan hin jiru naan jedhe jennaan alhamdulillahi rabbil alamin waan rabbiin naaf kenne jedhee maaliif akkam wayyaa maal na wayyaaree xayyib jennaan halas bahuu qabaa sii baasaa amma yeroo ramadaanni inni torbee tana keessa ba'a naan jennaan amma bakka mustashfaa wayitti naa barreessite okkuma mustashfaa san deemnu ramadaanaaf mustashfaa hunduu cufattee jirti mustashfaa dura deemu baay'inatti rifadhe amma bakka onneen tiyyaa bakka akka tokkotti rifadhe daangaa malee mustashfaa dura oguu deemnu mustashfaa hunduu cufattee jirti. Ida booda oguu amma mustashfaa biraa deemu mustashfaa sunillee kalaasi taamilaan nuun janii oluma gaditti nu dhaqanii keessa mustashfaa doktoroonni hin jirtu bakka hakimii deema mustashfaa mootummaa dhaqaa nuun janii mootummaa guudhan mootummaallee homaa naannoo jechuu didanii odumaan laalin daa'imni natsaadha jedhanii gadi na baasuuf deeman ani irraa kanan dhukkubin caalaa haanaal kan mootummaati wayyoo eega sodaate jee baay'iseetti dhiphamee cinqamee odumaan dhukkubin hajjana dhukkubin aade daangaa malee aade homaa hagas marallee homaa kana laafuu hin dandeenye eegasi mustashfaan kun ani aade jennaan doktorri biraa wan hin sobdi baasaa jira na baasuu didanii aade jennaan keessatti karaa mata qabu wayii dhufee maa irra koonisi irra deebi'aa laalaa jedhanii ogguu irra deebi'anii laalan doktorattiin sun akkasuma na laaltee walaalan daa'imni rakkoo qaba karaa mataa kanarra rakkoo qaba asii kana namitti sanitti ka'anii booddee kara biraa nageessanii sinitti dheeressee jira sheekota dhiifamu booddee kara biraa nageessanii ammallee baay'ee doktoroonni irratti wal caqaacaqanii kalaasi amma warchakannaa kennanii baay'inaan jedhan gara deemu wallaalee egasii hin bahee deemee namitti san biratti deebine amma inni taree jira amma jaafatii wajjin ogguu dhaqe ana galxaane marra anatti dogoggora ta'eetinii silaatti himuu qabu akkana jeetti himuu qabu rakkoon qabu daa'imni bahuu qabaa nun jette amma garuu daa'imni mataan xiqqaa daa'imni dhalatus hin guddatu naan jette amma garuu rakkoon geessu amma ani baay'ee dhiphadhee jira sheekota onneen tiyya dhaannaa yeroo tokko nin sodaadha du'innaa yoo jee maaliif rifadheera hafuurri kee addaan ciccita yeroo tokkotti achi booddee achi amma mustashfaa tokkotti hodhe mustashfaan sun immoo kalaas rakkoon qabu sii baasaa naan jette amma bahuu qaba mataan daa'imni mataan hin jiru garuu xiqqaadhaa jaan xiqqaadha maraa xiqqaadha daa'imni mataan hanga guddatu qabu guddanne odoo dhalateeyyuu hin guddatu gujaan yaa rabbii kiyyaa ani akkamiin taa'eetumaan silaa rabbinatti dallaminaa waan kana jee akkasumas yoo ta'u dhiphannee asitti cinqamnee karaa Itoophiyaa deeme ogguu Itoophiyaa deeme haalli kuni akkana kan Itoophiyaa deeme odoo arganiiyyuu mootummaanuu baasaa jedhaa hinuun dhiisan odoo jaruu baasuu baattee naan jaan garuu mataa isaa barraa xiqqaadha daa'ima sana inni haa baasanii hin gaafate dhuman baasii wayi rabbiin itti na gaafataa wanna kana wayi rabbiin itti na gaafataa jettan doktorichi sun ispeeshaalidha jechuudha kuni rabbi itti gaafatu naan jedhe ofii garuu haa daa'imni sun ofii du'een ba'an daa'imni dhalatus ni du'ayyaa bakka kanatti akkam ishee qotamee. Duraan dursee daa'imni achi keessatti nagaa qabaa mataa xiqqaadha jaaniiti hin guddatuu jaanii baasan indahum laysa indahum gaybaan isaan beekan hin jiru
sigalu jiraami ghaybaan isaan daa'imni kun yoo gabbu'e mataan xiqqaa yoo ta'e ni du'aa ghaybaan isaan beekan hin jirtu daa'ima gartee baasuun isaanii dogongora shari'aa hin ayyamtu akkas mamnu'a طيب أما ما تراجع أنت كنت ميدا تكتب بكتنت daa'imni gizee ba'u daa'imni dhageeffadhu mee daa'imni gizee ba'u du'aa beemoo dhageeffadhu kaa daa'imni gizee ba'u du'aa beemoo fayyaa bee du'aa beemoo fayyaa bee daa'imni yoo ba'u du'a bahe garuu haa jarri qorsa kennanii ajjeesuun Allahu aalamiin sannatti fakkaata daa'imni oguu jira jarri yobbuu baasan kana ofii doktorichi kun ispeeshaaliin kun wayi itti nagaafachiisa rabbii itti nagaafachiisa waan kun jennaan doktoroota hedduu keessatti illee daa'imni kun bakka hedduu dhaqne ispeeshaaliitu hedduu bira dhaqee daa'imni kun ofiinuu ni baya laakiin haa yoo baay'ee ni du'a garuu mataa malee namni hin jiraatu mataan xiqqaadha mataan marraa xiqqaadha naan wallahi gaa rabbiin uumaa waan fedhe uumaa rabbiin uumaa waan fedhe uumaa gizuma geetuma gartee baasu malee bahuu qabaa fi akkana qabaan san shari'aan islaamaa gartee itti gartee baasuu kana gartee hin ayyamtu akkas ukhti akkas ayyibba السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما لك وا. ما لايف إسبرا جلو شوفي دي تبادو. لايف إسبرا جلو شوف. أكم شيء كا؟ نجا فيا. لايف إسبرا جلو مان شوف ما بلش. أولا أكم شيء كا نجا؟ فيا الحمد لله نجا